Afaan Oromoo manneen barnootaa Finfinnee keessatti akka afaan lammataatti akka barsiifamu murtaa'e. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee Afaan Oromoo manneen barnoota magaalichaa keessatti akka afaan lammataatti akka kennamuuf murteessuu beeksise. Kaabineen bulchiinsa magaalaa Finfinnee manneen barnoota magaalattii jalatti argaman keessaa Afaan Oromoo Afaan Amaaraa waliin akka afaan lammataatti akka kennamuuf murteessuu dabarseera. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee sirna barnootaaf daneessaa qorachiise keessatti barattoota afaan dhaloota isaanii Amaariffa ta'e Afaan Oromoo akka afaan lammataatti akka kennamuuf murtee dabarseera. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee yaa'ii idilee isaa 8ffaa Amajjii 12 bara 2023 gaggeeffate irratti murtee dabarseen barattoonni magaalattii keessatti Afaan Oromootiin barnoota isaanii hordofaa jiran Afaan Amaaraa akka afaan dabalataatti akka kennamuuf murteesseera. Haaluma kanaanis bulchiinsi magaalaa Finfinnee sirna barnoota Afaan Oromoo barsiisuuf naannoo Oromiyaa irraa ergifachuun ittiin barsiisaa ture. Sirna barnoota haaraadhaan bakka akka buufamu walga'iidhuma kanarratti ibsameera. Barattoonni bulchiinsa magaalichaa jalatti argaman kutaa 7 irraa eegalee gosa barnoota hundaa afaan Ingiliziin akka barataniif murtaa'us yaa'ii kanarratti ibsameera. Kana malees yaa'ichi umurii barnootaa itti eegalamu waggaa 4 akka ta'us murteesseera. Haaluma sirna barnoota haaraa kutaa 11 fi 12 barattoonni hojii fi ogummaa filataman adda addaatiin akka baratan haaluma kaa'een waan qabeenya guddaa gaafatuuf kolleejota ogummaa fi teeknikaa waliin kilasteraan akka kennamuu fi haaluma qoratameen gara ijaarsatti akka seenamus ibseera. Manneen barnootaa dhuunfaa bulchiinsa magaalattii keessatti argamanis hir'ina kitaabaa hir'isuuf kitaabilee maxxansuuf gurgurtaaf akka dhiyaatan karaa baajanni mallaqaa sochootu birrii miiliyoona 250 dabalataan akka hayyamamuuf murtee dabarseera. Murteen kaabineen bulchiinsa magaalaa Finfinnee dabarsee kanaan sirni barnootaa afdaneessaa ilaalchisee yuunivarsiitii Kotabee qorachiisaa ture yaadachuun bu'aa qorannichaa irrattis marii gaggeeffamuu akka ture ibseera. Kana malees kaabineen kun walga'ii isaatiin afaanonni Arabaa fi Faransaay barattoota sadarkaa lammaffaatiif akka afaan filmaataatti barattoota kutaa 9-10 immoo barnoota ta'ee akka itti fufu murteessuu ibseera. Baatiiwwan muraasa dura manneen barnoota magaalaa Finfinnee keessatti argaman keessatti faaruu fi alaabaan naannoo Oromiyaatiin wal qabatee mormiin ka'ee turuunsaa ni yaadatama. Jiraattonni aanaa Kiraamuu fi magaalaa Haroo sababa duula qindaa'aa humnoota faannootiin qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqifaman nageenya amansiisaan otoo hin bu'in mootummaan gara qe'eetti humnaan nu deebisuuf yaalaa jira jechuun komatan. Aanaaleen godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaa kan qonnaan bultoonni Oromoo irraa buqqifaman hedduun ammallee harkuma humnoota faannoo keessa jiraachuu dubbatan maddeen. Aanaalee godinaalee Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti duulli guddaa humnoota faannootiin daangaa ce'anii dhufaniin hanga yoonaatti adeemsifamaa jiraachuu kan himan maddeen magaalaan Haroo, Waddeessaa, Rigaatee fi gandi Tulluu Gaanaa jedhamu ammallee buufata waraanaa faannoo ta'uun tajaajilaa jiraachuu himan. Humnoonni weerartootaa kunniin lafa qotee bulaa Oromoo irraa buqqisan hundaa humnaan qabatanii turuuf haala mijeeffachaa jiru kan jedhan maddeen bakkeewwan qabaman keessaa lukaanillee keessa qaxxaamuruuf illee aarsaa lubbuutii kafallaa jirra jedhan. Kaleessaa fi har'allee gandoota baadiyyaa aanaa Kiraamuu keessatti lolli guddaan adeemsifamaa jiru humnoonni faannoo dabalataan Gojjam irraa gara seensifamuu jiraattonni nutti himan. Duulli qindaa'aan humnoota kanaan baname bifa haarawaa ta'een furame nageenyi hin bu'in jiraachuu kan himan maddeen hanga ammaatti mootummaan humnoota kana daangaa Oromiyaa keessaa baasuuf hin hojjenne jechuun komatan. Uummanni naannoo sana hidhatee akka of hin eegneef meeshaa aadaa fi ammayyaa irraa hiikame kan jedhan maddeen yeroo ammaa kanatti hidhamtoonni faannoo poolisii mootummaa naannoo Amaaraa waliin ta'uun of ijaaruun humna guddaan bakkeewwan qonnaan bulaa Oromoo irraa buqqisan qabatan eeggachaa akka jiran himan jiraattonni. Hidhamtoonni siyaasaa waraanni bilisummaa Oromoo tibbana godina Gujii Lixaa mana hidhaa Bulee Horaa gadhiisisee nama 2,000tu achitti hidhamee ture jedhan. Viidiyoon gabaabaan loltuu waraana bilisummaa Oromoo hidhamtoota haasofsiisu sabaa himaalee garaagaraa irratti gadhiifame akka agarsiisutti hidhamtoonni siyaasaa dhiira 1,800 fi dubartoota 200 mana hidhaa godina Gujii Lixaa magaalaa Bulee Horaa keessatti hidhamanii turan bilisa bahuu isaanii ibsa. Akka hidhamtoonni siyaasaa bilisa ba'an kunniin jedhanitti kan hidhamaniif maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggarta akkasumas nyaataa fi odeeffannoo kennitaaf jedhuun hidhamanii dararamaa akka turan dubbatu. Opereeshinii waraana bilisummaa Oromoo magaalattii irratti adeemsisuun hidhamtoonni hidhaa yaasee kanneen hordofee itti aanaan kantiibaan Bulee Horaa hidhamtoota 500 miliquu ragaa bahee jira. Humnoonni Tigraay meeshaa waraanaa gurguddaa dabarsanii kennuu gareen AU mirkaneessa. Loltoonni Eertiraa fi humnoonni raayyaa ittisa biyyaa hin taane Tigraay bahuun hin himamne.
gochaan meeshaa waraana dabarsanii kennuu loltoonni Tigraay raawwatan kun waliigaltee waraana hiikachuu loltoota Tigraay qajeelfama raawwii waliigaltee Pretoria Sadaasa 12 Naayiroobiitti mallattaa'e keeyyata 22.1 muraadaa keessatti eerame meeshaalee waraanaa gurguddaa hiikachuu fi loltoonni biyya ambaa fi kan miseensa raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa hin taane Tigraay keessaa bahuun walmaddii raawwatama jedhu hordofee kan raawwatamedha. Haa ta'u malee loltoonni Eertiraa fi humnoonni miseensa raayyaa ittisa biyyattii hin taane akka bahan dhaamsi dabarfamee hin jiru. Loltoonni naannoo Amaaraa fi Eertiraa hamma ammaatti lixa Tigraay gamtokkee kaabaa fi kibba Tigraay fi kaaba baha naannoo Tigraay to'atanii jiru. Mootummaa federaalas ta'e aangaa'onni naannoo Tigraay dhimma kanarratti yaadni isaan kennan hin jiru.